gaafa isaan tuqaman aduuniif jininuun dhukkufsata. Isaanis eenyuun ni beekta? Ergamaa keenya Nabi Muhammad. Nagaaf raamanni isaan irraa jiraatu. Wallahi gaafa musiibaan taa'ee waggaadhaan qalbii keenya cabsu, wallahi ana kamataa kiyyaatti jechuudha. Qalbiin kiyya hedduu tokko na caba jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana yoo argitanii like fi share godhaa. Ergamaa keenya Nabi Muhammad irratti nagaaf raamata irratti nu qaraa. Harri kamisa galgala jechuudha. Boru jumaadha. Obboleeyyan viidiyoo kana like fi share gochuu hin dagatina. Obboleeyyan kiyya ergamaa Rabbii Nabi Muhammad irratti nagaaf raamata irratti nu qaraa. Dhiira shamarran kan hin jenne, beekaadha wallaalaadha kan hin jenne. Aasaaf kiyyaaf, dheerina kiyyaaf, gabaabina kiyyaa, namummaa kiyyaa osoo hin taane ergamaa Rabbiitii fi jecha jechuudha. Diinni isaanii arifatu, musiibaan isaanii arifatu, musiibaan ummata musliimaatiif halkaniif guyyaa rafee hin bulle arifatu. Viidiyoo kana like fi share godhaati musiibaa keenya biraan nuuf ga'a. Nagaaf rahmanni isaan irra nuuf jiraatu. Halkan kun halkan kamisa galgalaati, bori jumaadha jechuudha. Innaa kanaafuu obboleeyyan kiyya nama addunyaa irratti illee aakiraatti illee obboleeyyan musliimaa ta'e haqa wal jaalatee walirraa milkaa'ee Rabbi nu haa godhu. Viidiyoo kana like share godhaati musiibaa biraan nuuf ga'a. Social mediaadhaaf osoo hin taane maqaa ergamaa Rabbii yoo jedhamu wallahi jechuudha namni musliima ta'ee onneen isaa qulqulluudhaaf ergamaa Rabbiif jecha ka jiraattu taate wallahi ni rifatti jechuudha. Maqaa isaanii kana yoo dhageessu ni rifata onneen namaa jechuudha. Ergamaa Rabbii nagaaf raamanni isaan irraa jiraatu. Obboleeyyan kiyya wallahi dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf namni ergamaa Rabbii jaallatu viidiyoo kana like share godhee musiibaa keenya biraan nuuf ga'u. Annamummaa kiyyaaf, foormii kiyyaaf, gabaabina kiyyaaf, dheerina kiyyaaf osoo hin taane jecha ergamaa Rabbii jedhu namni dhaga'ee islaama ta'ee namni dhaga'ee wallahi beekaadha wallaalaadha kan hin jenne ni rifata jechuudha. Islaamummaa ka qabdu yoo taate jechuudha. Kanaafuu na tuffatte osoo hin taane like tokko illee tuqii viidiyoodhaaf followdhaaf jechuu osoo hin taane musiibaan keenya nuuf haa rifatu. Follow hin godhini yoo barbaadde like fi share gahaadha jechuudha. Kanaafuu akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya namni islaama ta'e tokko walitti ni naafu, follow yoo ta'es walitti ni naafu. Akkuma isin beektan islaamni wal jaallata, wallahi hangam wal jaallata jechuudha. Walitti inaafaa hin qabu. Kanaafuu diinni keenya arifatu kan halkaniif guyyaa ergamaa keenya ji'aan waggaadhaan taa'ee isaan nu jalaa qeequ nuuf arifatu. Nagaaf rahmata isaan irratti nu qaraa. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo kana share naaf godhaa. Yoo obboleessa islaamaa taatan, yoo obboleessa kiyya taatan jechuudha. Yoo islaamummaa ka Rabbii walitti nuuf kenne ta'e viidiyoo kana Rabbiif jecha jechuudha share godhaati. Qalbii diinaa nu cabsaan isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jumaa gaarii qabaadhaa. Namtichi Nabii fahgaafi dhiyeesse haadha moo abbaa eenyunnaa caala isa kam dursee tolatti oola deebii kenneefi nabiyyiin qaaliin haadha keeti jedheen tolatti ooli jedhee gaafatee eenyuun ittaansaa haadhuma jedheen marra lammeessaa. Amma hoo jedheen eenyuun ittaansaa harmeetee jedheen yeroo sadeessaa dachaa sadiin waan dinqisiisaa yeroo sadiin waan dinqisiisaa. Obboleewwan koo sirri madaalaa dachaa sadiin haadhatu caalaa afraffaa irratti abbaa ittaansaa isaan kaddamuu Rabbiin nu gorsaa sadarkaa keessatti ufitti aansaa sadarkaa keessatti ufitti aansaa isaan kaddamuun jihaada caalaa jannanni koomee haadha abbaa jalaa isaan kaddamii himee toli haala of diqqeessii fi cabsii fi koola qalbii isaanii hin cabsiin jalaa isaanin tolii yoo san si tolaa itti hammaannaan Rabbiin si lolaa itti hammaannaan Rabbiin si lolaa. Yeroo si waaman jalaa waadhu maal godhu jedhii dhagii gaafadhu sagalee gaariin itti dubbadhu isaan dubbisuuf jecha filadhu. Tola itti oolii kameras taanaan sannu ajaja.